guyyaa seen qabeessa guyyaan har'aa guyyaan biyyi keenya eenyummaan keenya addunyaa irratti bifa addaatiin itti fe waan ta'eef baga gammaddan baga waliin gammanne jechuun barbaada. Seenaan kun karaa nama tokkootiin bakka bu'ummaadhaan haraawwatu malee hundi keenya itti rakkannee itti kadhannee itti boonyee seenaaf injifannoo addaa kan finne ta'uusaa nan hubadha. Bakka bu'aa keessan ta'ee addunyaa irratti maqaa keessan eenyummaa keessan biyya keessan ibsuu danda'u kootti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Baga gammaddan jechuun barbaada. Carraa kanaan fayyadamnee tokkummaa keenya ittiin ijaarrachuuf eenyummaa keenya bifa haaraatiin ittiin ibsachuuf ijoollee ciccimoo haaraa ittiin nu keessaa baafachuuf itti gargaaramuu qabna. Tokkummaan murteessaa akka ta'e kanaan dura injifannoo arganneen kan hubanne waan ta'eef kana booddees sabaaf sablammii biyya keenya keessa jiraatan hundaa wajjin ta'uudhaan biyya keenyaafis biyyoota ollaafis qoricha dawaa ta'uu akka dandeenyuuf waliin haa hojjennu, haa jabaannu, cimnee hiyyummaa keessaa baanee gara badhaadhinaatti ce'uu akka qabaannuuf ergaa koon dhaamsuu barbaada. Guyyaa gammachuu, guyyaa nagaa, guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Carraa kanaan fayyadamtanii biyya keenya ijaaruuf, biyya keenya ol kaasuuf, dargaggoo haaraa maqaa haaraatiin ba'uu danda'an baasuuf akka itti gargaaramtan imaanaa koon dabarsuu barbaada. Bakka bu'aa keessan ta'ee sadarkaa addunyaatti badhaasa kana fudhachuu haa danda'u malee badhaasni kun kan hunda keenya akka ta'e nan amana. Baga gammaddan. Waaqayyo kana gochuu isaatiinis ulfinni guddaa isaaf haa ta'u. Cimnee tokkummaa keenya eegnee biyya keenya haa ijaarru, badhaadhinaaf hinnu, wal dhibdee wal mormii wal buusuu mariif yaadaan akka sirreessaa deemnuuf waamicha koon dabarsaa. Baga gammaddan baga waliin gammanne jechuun barbaada.